so wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan warri dhugaan na cinaa dhaabbattan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa maal eenyu dhoqanna nuti du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirraa miti bar du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirra saniifuu baqachuun jiru maal godhi jira waraabaa jirraa jechuudha waraabamtee jirti addunyaarratti taqabaabloo quccu bilwal jechuudha nyaachifamtee taa'u jirti jechuudha nyaachifamtee amma yaadan qabnu amma booda waan feenee haasoyna walitti kunoo dachaan yaqa amma booda haasoyis takka takkaan tartiibaan isidii gadhiisaa yaanaa jechuudha viidiyoon kurnan sagantaa kudhanii waraabamte tun hundi immoo kan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha taqartool kanna sima kanna dimtsi abba kanna dimtsi ni dhageessaa mi afaan kanna dimtsi sagalee keetii hojii oduu osoo hin ta'in sagalee ati bilbiltee hojii abbaayye sagalee ati bilbiltee attummaatti qindeessite sagalee ati bilbiltee ajajatti kennite sagalee ati bilbiltee ittiin hujii karaarra keeyse sagalee ati itti bilbiltee malaamaltummaa hojjette sanii wajjiin idiitti sii taatee taa'u jirti jechuudha your future of politics is dead akkasi wal hunee taa'u jirraa jechuudha so maa baddee hangaasaa keenya maa miidiyaa irraa baddan hin bannee yoo du'uun dhufte waan osoo isinitti himnee qabannee duunu ragaan qopheessinee keenyee isinii as bahu jirraa kunoo gabbahee isiniin jechuu barbaada jechuudha warra maa baddan jettaniif no nuti warra dheessuu miti maal barbaadaaf Itoophiyaa galle yoo ummata keenyan ta'in mindaa kan kakuma 14 moo ishiishe dirgootam እኛ የድግስ ቤት እኮ ማሞቂያ ድስት አይደለም nuti bar disti mana diggisi khao wistu miti takka acaafari mana eebati miti khabiyyaalati asiggalleef nuti faayda ummata keenyaatiif asiggalle fayyadama ummata keenyaatiif asiggalle dantaa ummata keenyaatiif asiggalle haqa ummata keenyaatiif asiggalle ta godhaa turrees ta godhu jirrus haqa ummata keenyarra dhaabbanneeti dhugaa ummata keenyarra dhaabbanneeti gadadoo ummata keenyarra dhaabbanneeti isii tanarra dhaabbannee tagoon hundarratti rakkoo dhuftuuf haajee garaanu fudhatu onneenu obsitu ija kan garree bira nu dabartuun qabnu jechuudha nuti leenjiftootama TPLF miti nuti warra TPLF xuuxoon guddifattee miti እኛ የቲፒኤልኤፍን ጡጦ ሲጠቡ ያደጉ ሰዎች አይደለንም አመለካከታችንና አቋማችን ይለያል አስተዳደጋችን ይለያል አረማመዳችን ይለያል አቋማችን ይለያል ትላንት ከነሱ ጋር ሰው ጨፍጨፈን ዛሬ ደግሞ አይደለንም እኛ አይደለንም nuti warra xuuxoo wayyaaneetiin guddatee fi dhaadhiyamaa as ga'ee miti nuti an akkasii miti ani xuuxoo oromootiin dhugaa guddadhee wayyaaneen namiidhaa guddadhee na reebaatiin guddadhee na cunqursiteen guddadhe malee an xuuxoo siitiin aangoo siirran turre an bara 20 fi 30 dabre no tanaafu daandiin keenya tokkoo miti akkitti nuti waa laallu tokkoo miti aantummaan na keessa jirti laalaan ummataa na keessa jirti maaliif lilmee wayyaanee fi oppidiyoon na dirte na keessa jirti obbolummaan nu sossobe dhiifamaan nu sossobe if dura malee if boodan laalluun nu sossobe saniif if dura jennee yaa'u jira if dura deemisa kana keessa garuu bocolaa fi xaliila adda baasaa yaanaa jechuudha tanaaf wanni niin badeef
eega gaafa kaan waan jajjabduu saaxile booda dhugaadha lubbuun tiyya rakkoo keessa turte kanat naan jeesuuf natti bilbiluu hedduudha kana barbaadus hedduudha dhugaadha qaama mootummaa keessa eenyu kataan nan beeka kana dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka nyaata keessa summii naa kannuu barbaadu hedduudha ka bakkaan dhaqutti na dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka daandii irratti makiinaa na dhawuu barbaadu hedduudha bakka adda addaatti assassination adda addaa narra godhuu barbaadu hedduudha saniifuu du'uufaan qophiidha qophii maqaan ta'eef ammas maal godhuun qaba waan na keessa jiru osoon hin duune qopheessee kaa'uun qabaa jechuun viidiyoon bifa kiyyaan sagalee tiyyaan haqa jiru maqaan dhahee jechuudha san qopheessee fixeen jira alhamdulillahi rabbil alamin tanaafiin badee amma booda sodaan qabu duuti amma yoo dhufte sodaan qabu duuti amma yoo dhufte ansheenaan qabu fixeera dalagaa tiyyataniin dalaguu qabu hunda waraabamtee fixee addunyaa guutuu irratti nyaachifamtee taa'u jirti guyyaa nuti hangaasaan du'ee jaan gabbaate achi booda seenaan kee ka Itoophiyaa keessaa fi poolitikaan kee ka Itoophiyaa keessa adda galtii jechuudha. We have to play politics. So siyaasaa jechuun akkana. Nama si jeesuu barbaadu waan inni akkaati qabattee duutu barbaadu qopheessitee duutaaf malee gara qabatteen duutuuf qopheessitee fiti inninis gaafa ati duute akka dubbiin itti baatutti duuta jechuudha. Anamma qophiidhaan warri natti bilbilan obboleeyyan kiyyaa maatii kiyyaa maatii kiyyaa firri kiyya shariikan kiyya kanatti bilbileen boonye biyyaa bahi gamanaan naan hin jenne hin jiru. Kamaallaqa naan ergine hin jiru gamanaan bahi gamasiin bahi jee. Eenyurraa hin karamba jechuun gaafa TPLFis baqadhee bahee Ameerikaas dhayine Kanaadaas dhayine biyya adda addaa dhayine amma eenyurraa hin baqadhaa. Eenyu kan hin biyya tiyya tanatti dhiisee baqadhu kun ummanni kiyya kan hin dhufeef kunoo maali? Ummataan dhiiseef jiruu san dhiisee bultii san dhiisee ilmaan kiyya dhiisee qananii san dhiisee asi galeef kana arrana dhiiban dhugaan himee na dhiibanii jeetiin kan hin qabsoone galaa du'een Taaddasaa Birruu ta'a malee du'een Jaarraa Abbaa Gadaa ta'a malee asitti du'een Waaqoo guutuu ta'a malee du'een seenaa an jirre Itoophiyaa keessatti uumee du'a malee du'een maqaa kiyya qabrii ol jiraachisa malee akkamittiin ammaas baqadha qaanyiidha jechuudha. Ani hin dhalanne shanyii sanirraayis hin dhalanne warra sanirraayis hin dhalanne ammaas hin godhu boruus hin godhu iftaanis hin godhu hangin hin badeef kun ammoo yoo duuti dhufte anuu qophiidha yoo duuti dhufte waan garan na beeku waan dhugaan na beeku waan rabbiin na beeku dhugatti ani beeku gara qabadheen duu waraabeetiin du'uu qaba jeen istiidiyootti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Alhamdulillah biyya teenyatti dhalanne biyya teenyatti jiraanna biyya teenyatti duuna lafa teenya irratti awwaalamna dhiisneen deemnu. ሾልኮ የገቡ ሾልኮን እንድንወጣ ከሀገር ይፈልጋሉ አይሳካላችሁ። ወሬ ሾሎኬ ሴንተንሰን ሾሎክ ከባኑ ፌተን አይሳካላችሁ አንወጣም ይባል አከመት ጀከይስ ወልኢናይቹ መቡዳ ስቴኘቶ ወልሳጢላ ያናይቹ አናጅር አመት አፍረና ፈካና አጃኢሞ ዱፍሉ አላላይሲን ፓርላማ ረቲስ በከቢራቲስ አናሉ ቡንጅሩ amat afran kana sena Ethiopia keessa takkawan ta'en bein yoo nuti hojjechuu baanne inshallah lala jechu Oromoon qalbii qabdan ustani gir jettaniin China qalbi watabayyanu dammaqi adbaafad laali hubadhu achirra dhaabbadhu tarkaanfii kee fudhu ajandaa dhufe jala hunda hin batachin usteetuma marxoos haa ta'u qofoos kaayattee gogaraas kaayattee waan dhufe jala hin cahin no waatu dhufe maaltu dhufe akkamit dhufte eessaa dhufte yoom dhufte eenyuun fide akkamii fiduu dandee
Ask your question. Gaaffiif gaafadhu. Ask yourself. Deebiif keessaf gaafadhu. Xinxaali. Adda baafadhu. Ejjennoo qabadhu. Eega mirkaneeffatte jechuudha. Mata duree dhufte hunda jala qaceetu yoo taate hin ta'u. Hin ta'u. Wanni itti khasaaraa jirru sani. Usteetu mata duree dhufe jala hin ta'u. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaqqaaliin haasawaa keessatti waa hedduu haasa'een jira. Maaf dhabamtee akkamiin nurraa dhabamtee ka jettan taniin boodatti dhufu akka jiruttee wanni hin dhabameef isii tanaa hubadhaa amma booda jechuudha. Waan silaa yoon du'e dhokachuu danda'a. Taniin gara qabadhee du'uu malu. Taaka warri najjeesuus akkaan hin dubbanne barbaadu. San hunda viidiyoodhaan paartii 10tti waraabamtee addunyaadhaaf qophooytee stand by taatee jirti. Yaa warri dafee akka gadhiifamtu barbaadan yoo jiraatte najjeesuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti. Andu'aaf sodaan qabu. Kullu nafsi zaaqital moot. Lubbuun hundi guyyaa rabbiin uume. Guyyaa rabbiin ni duuti jee duuti. Duutii hundi lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha. So ummata kiyyaaf yoon du'ee sheenaan qabu anaaf karaan irra jiru sirriidha. Dhugaan irra jiru sirriidha. Daandiinaan irra jiru sirriidha. Saba kiyyaaf ummata kiyyaaf hin dubbachuu jira. Tana ammaas itti qabsooyna. Sagantaalee fuulduratti aantu keessatti godinaan hattoota godinaa irra jajjaboo akkanumatti illee hattoota aanaalee fi magaalaa irratti irra jiran irra jajjaboo saaxiluudhaan ragaadhaa wajjin gabbaasuudhaan itti fufnaa jechuudha. Sagantaa saaxiluu hin dhaabbattu. Keessattis ni qabsooyna, alattis ni qabsooyna. Hin dhaabbattu hanga uummanni keenya hafuura fudhatu. Hanga uummanni keenya bilisummaa qeerroon 5,000 dhumteef san argatu. Hanga gooftaan mootummaadhaa uummata ta'utti qabsoon teenya hin dhaabbattu jechuudha. Itti fufna. Gooftaan uummata keenya mootummaadha. Tajattutuun hin dalagu. Gooftaan mootummaadhaa uummata keenya. Uummanni gooftaa keenya. Uummanni gooftaa keenya. Uummataatu gooftaa keenya. Ta'u obbo Lammaa Magarsaa jeesan dhugaadhaa jechuudha. Isii san dhugoomsuu irratti qabsaa'uu irraa if boodan jennu. Isii tana hubadhaa. Warri maa baddan jettan san akkasitti naa hubadhaa.